haasa'an duruu akka miidiyaatiin kophaatti kaasetti hojjedha utuu isiin dhalatiniin dubbataa ture tiiktookiin sun isiin dhalatin. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maal jechuudha akkana jechuun maal jechuudha wanti kun tureera eegaa bahe waggaa 14 wanni gaafa sana haasa'e har'a ijoollee keenya irra ga'eere kanaaf maal jechuudha akkana jechuun hin rakkanne dhuguma rakkanne hin dhibamne dhiirri fuudha wallaalee durbii heeruma wallaalte haati akkatti fuusi abbaan akkatti fuusifatu hin dhabne waa dhabe haati akkatti kennattee mucaa ofii dhiiroo maaluma nyaachisee bulfata hin jenne jedhe kanaafuu maaliif furmaanni rakkoon gaafa sana nuti haasofne har'ammoo kunoo qaamaan bira jirra fakkeenya miidiyaan amma harkaan qabnu ولا تيك توكي ولا تويتري ولا انستغرام ولا فيسبوك ولا واتساب ميديان ولا ايمو ونمان ماتريالي والكنمتي ميديا الدنيا تاي العالم الدنيا يرودا كان كيسا غندا اسيتاسي سكوني ميتا اني نورانغ اي وليتروفي نولي كان تياني ناسبني غافسن هرغرو ميتا تاسي سيادف اجول keessatti obboleetti wanko obboleetti meeqa gidduudhaan daladheenis na dhiba waa'in kee hadda sila yeroo nati haadha manaatii abbaa manaatii haadha taate ilmoodhaaf haadha taate abbaa keetiif kabajaa taate mana abbaa manaa keetii jiraattu ammallee bultiin ijaarranne maaliif kana yeroo hunda nutti deddeebitee haasaa oolta jechuun keessanis hin mala yoomuu nanaasaa ijoollee kootti dhufa ijoollee keetti dhufa dhalootatti haalusis hin dhufa waan ta'eef yoomuu nanaasaa akkanitti dhiisuun qabu waan kanatu dhaabbataadha yeroo kamiinuu jiraataadha utuu ati sila adda kabajamtee dhiiraaf haadha manaa gaarii taate ilmoo keetiif haadha gaarii taate yeroo ambii ilmaan harka qabatee mana barnootaa geessifatu ati immoo ammallee bultiyyuun ijaarranne kanatu na dhibnaani yeroo haati ilmo ofii eebbisiifattee yuunivarsiitiidhaa gadi baafattee yookaan majaala sammuusaa yaada sammuusaa guddiftee balliftee bakka adda addaatti ilmoo sii bira dhaabbatee galgala lafti galgalaa adeema keessatti kan dubartiifaan galgalli isaa asuma dhiyoodha as dhihaa deema yeroo inni as dhihaa deemu galgalaa'u ati immoo yoo rabbiin sii qode reefuu bultii ijaarrattee reefuu jireenya kee yowwana ijaarrachuu jalqabda yowwana isaayyuu yoo rabbi tolche isaayyuu yoo rabbi godhe kanaaf ijoolle jireenya kee addaatu gaafa sana na yaachifnani naasa'e akka ati rakkoo kee rakkattee biyyaa baatu hin barbaadu akka ati rakkattee biyyaa baatu hin barbaadu qofatu hin ta'inni atis hin barbaaddu abbaan kees hin barbaadu yerimmoodhaan wannan kana haasaa jiruuf ijoolleen durbaa yeroo umriin jaraa dhaqee waggaa 25 bira dabarfate achumaanii fuula kanarraa waa harcaa bareedinni godaanaa deema bareedinni ijoollee durbaa elaa fungaan feeti fokkiftuun feeti gurraattiin feete umrii waggaa 11 hamma waggaa 24 bareeddi akka feete ta'e hin bareeddi maaliif yerimmoo fuudhaati yerimmoo heerumaati yerimmoo isiin adult age yeroo agartee isiini geessuu taate jechuudha bifuma walii galaatti afaan oromootti yeroo ati geessuu taatetu yeroo geessuu sana hoo maal inni fuula keerra waa jira bareedinatu fuularra jira egaa akki waan dargaggummaadhaan malu hundisaa sirra jira akkisaa hundisaatu diseelii keessa hunda keessa seenamee hinaasaa mugariin akkisaa hundayyuu qabda sa'a sana keessa sumatu bultiin siin ijaara magaadha dhiirri ni hawata halaala waan argetti amana ijoolleen gaafa isin biyyaa baatan dhalatte hadhaa gariin kan ilmoodhaaf haadha taate jirti atammallee bamanaayyuun arganne kanatu na yaachisnaan hin jiraataa jirta waan silaa namni jireenyaa barbaadu hunda isaa barbaadda nan beeka kanas kanaafuu hoo jennaani wallahi sila rabbiin kan keesi wallaana wallahi sila rabbiin kan kee utuu ati biratti murannee abbaan ilmummaadhaaf si qopheeffatee haati ilmummaadhaaf si qopheeffatee rakkoo jaraatu si caallaan malee sila barsii wanni caalu hin jiru sila sin erganii bar
rakkoo jiraatu sii ol ta'e rakkoo mana dhabuu rakkoo jireenya dhabuu rakkoo akkaataatti tajaajila utuu qabu utuu hin qabu waa inni keenya afaan maal kasaama keenya afaan lama keenya afaan sadii ba'i rakkoo jireenyaa tokko rakkoo sabummaa lama rakkoo amantii sadii waa tokko kana jala sararree himna gaa rakkoo sabummaa tokko tan deebi'a rakkoo sabummaa tokko rakkoo jireenyaa lama rakkoo amantii sadii tokko jala sararree hima kana waan asii bachi qaban hundinuu ba'a keenya egaa kun rakkoon isaa walirratti tuulame ijoollee durbaa obboleettii keenya irratti gadi bu'e obboleettiin keenya sa'aatii silaa bultii ijaaranu sa'aatii amma maaliif kana madda maaliirraa haasaa jirtaa yoo jettanii ana kanatu halkan irraaf uumamumatti halkan kana irraaf hirrinnaan qabu utumaan yoon eessayyuu jiraadhe halkan kana utuun asiif achi deemuu yaadaanii qaamaanii utuun asiif achi deemuu lafti naa bari'a yoon miidiyaa hawaasaa seene inni laayivii haasa'u waan inni haasa'uun arga maal haasa'a akka malleellee numa ta'a kanumaa wajjiniin immoo hamma si argutti dhiirtii xabi'aa dhiiraa hin beekne keessaas dabarfannee manguddoo taane keessaas dabarfannee harri nutti marge keessaas dabarfannee egaa akkuma sin argaa jirtanu kanatti jirraa jechuu kooti innisi janaani halkanii galgalaa jalqabee hamma laftitti bari'utti waa'ee dhiiraaf dubartii qofittiin haasa'amu suni hundi isaatuyyuu isatu hin fuudhin yaada manaa isiin heerumni argate amma gaafa heerumtutti waan sana haasa'uun dhiiftu isinis maaliif jennaan anitti sitti yaadee waa'ee kan keenya yaachisaan jiru kamanan ta'a jira nagaa rabbiitiin ati garuu akka jirtutti jirta dhugaadha sa'aatii kana fuudhaa abbaa manaatti haajomta dhugaadha sa'aatii kana silaa ilmoo keetiif haadha ta'utti haajomta dhugaadha sa'aatii kana silaa haadha keetiif ilmoo gaarii taate kabajaa mana abbaa manaati waggaan ga'u jiini ga'u dhiiroo abbaa koo kana dhaqee ilaalee dhufaattiin qabdu adda ati mana haadha keetti ijaartee warri ijaartee jirtu abbaa keetti ijaartee dhugaadha rakkoo hamma ta'e tokko wal'aan ta'ee dhugaadha shakkii tokko malee garuu karaa sirri ta'eeni garuu karaan sun dhugumaa karaan sun karaa dhuma itti rakkoo keessaa baanu karaatti dhaqanii qurxummii karaa yamaniitiin ilmaan keenya ficisiisanii ittiin nama taanu karaa ittiin awurooppaa dhaqanii faranjiidhaaf gabra ta'anii ittiin hawaasa wallaanan karaadha akkanaa lakki rakkoo waliigalaa kan nuti waldhoskuu hin dandeenye gabrummaadha hamma gabrummaan jirutti kana jara jiraachuun hin mala laakiin gabrummaan eega jiraate yoo jennaan dhiirriyaa hidha keeffalatee fidu ijoolleen keenya durbaa ilmoodhaaf riyaa hidha keeffalatee fidu ijoolleen keenya durbaa ilmoodhaaf dhiiraaf haadha manaa taatu ijoollee wayini isinitti hima lola deengadda Itoophiyaadhaa fi Tigraayin jidduutti Itoophiyaadha moo maa inni naan galleen hin beekan Itoophiyaa jidduutti yoo jedhame wayyuuree maa Tigriin Itoophiyaa miti maa Mallas Zeenaa afaan kotta feen malaan seenaa jedhi boodduwaan qomaddoon zabana sana nama meeqa du'e nama 500 herregamu du'e yeroo jedhanu 500 dhiiraa beekadha dubartiin 100 keessa lama faadduuti maaliif irra caalaa si waraana miti waan taateef amma gaa namni miliyooniin tokko yoo dhume amma jidduu kana ijoolleen durbaa miliyooniin tokko lafatti hafteetti kana jala sararaa walitti hima wallahi akkas lolli dhufe xabi'aadhaan qabna kanammoo haalaaf qabna kanammoo dubartiin dhiira dura buute waraanan dhayxu manni tokko yoo ollaa keessanii gubate yookaan iyyi tokko yeroo ollaa keessanii bu'e namni dura fiigee gabba'u eenyunni ijoollee durbaatii miti ijoollee dhiira abbaa manaa abbaa haadha manaatii miti akkuma sana dhukkubni nan iyyaa jira laata bareechee haadha gaamofani dhukkubni silaa suuta jedhame haasaa maasaan akkana dhukkubni tokko yoo ka'e naannoo keenya naannoo tokko dhufe kilaaksitti godhu dhukkubni tokko yoo ka'e naannoo tokko dhufe ijoolli koronaan dheengadaa dhiira fixee deeme xaa'uuniin dhiira fixee deeme dubartiin fixu dubartiin dhukkuban simattu haaslan tabi'aatti uumama halqaasiitti yoo silaa namni metodoloojii kanaa fudhatee jiru hin wallaalu warri anthropolojistoota hin qoratu waan kana dhiiran fuudhu dhukkubni tokko yoo dhufe maaliif hin fuune dhiira hubadhu iddee kana naa guduunfadhu naa barreeffadhu naa qalbeeffadhu iddee kana guurii gurraa fudhadhu maaliif dhiiran fuune dhukkubni namni ibiddi tokko yoo ollaa keessanii ka'e dura fiigu dhiira malee durbaa miti kanaafi durban fuudhu dhukkubni yeroo kaatee fiidu dhiira ka'e fiiga ulee fudhate bishaan ittiin dhaamsu fudhatee dhiiratu fiiga
Durbiyoo dhukkubnis akkuma kana. Dhukkubni taftiisha irratti dhufneetanii sagalee kan qoosin jalaa qabbaneesse dhukkubni tokko yoo dhufee jedhe akkuma sana dubartiin fuudhu dhiira fuudha. Rakkoon tokko yeroo dhufee jedhe dhiira fuudha. Balaan waraana biyyaa tokko yoo dhufee jedhe dhiira fuudha. Maaliif akkuma deengaddaa wallotti nama meeqa du'e? Maali karaa Tigireetti nama meeqa du'e? Naannoo maalootti nama meeqa du'e? Kana hunda isaa waraana kana hunda isaayyuu wanti keessumsiisaa jiru dhiira. Kanaaf dhiira fuudha dhukkubni. Akkuma yeroo lolli tokko ka'e iji tokko ka'e fiigee dhaqutti dhiirri dhukkubninis yeroo inni dhufu dhiira dura fuudha dhukkuba. Kanaaf warra shinyiin tokko yookaanis immoo maal jedhamti maal isinii afaanii Oromootiin warra shinyiin maal jedhamti? Dhukkuba daddarba. Warataama. Lakkibo. Dhukkuba daddarba. Karmammeetti miti karmammeettiin intiniidha. Karmammeettiin gaaddisa yeroo dhukkuba darbaan dabarsaati baroodha. Daddabarsa. Inni abduu garuu inni abduu anatu wallaale gaadana darbaasii kana moo. Warra shinyiin. Dhukkuba daddarba. Egaa dhukkubni daddarbaan dhaggeeffadhu. Dhukkubni daddarbaan tokko yeroo dhufee jedhe dhukkubni daddarbu sun jalqaba dhiira fuudha. Kuni uumama rabbi irratti nu uume. Dubartiin hin fuudhu. Dhukkubni tokko yoo fuudhe dhiiruma fudhatee kuta. Eshi hammi dhiirri fudhatee deeme suni dhukkuba deengadda koronaan dhufe fuudhee deeme kana dubartii hamma sana lafatti hafee beekadha. Eshi lolli tokko innaa dhufe dubartiin hamma sun lafatti hafaa dhiira fudhatee deema. Amma gaa ati immoo ijoollee durbaa ati immoo dhiiftee biyyaa yaa'aa jirta. Yeroo ati biyyaa yaatee abbaa kan koo inni rakkoo jalaa baafadha hundaa miti immoo inni abbaa koo rakkoo jalaa baafadha jedhee deemus. Inni kaan wal jalatti ilaalee intalli abaruu warqii bitattee naanna akka waan warqiin jireenya ta'e. Inni kaan kunoo kalariin biyya alaa kun bifa nama bareecha dhama qaba biyya alaa kun keenya akka waan abaarsa qabuutu nyaannu daa. Utu yaannu daaraa buuna malee ababnu. Qilleensa hayna Sufiyaan dubbii koo taa'e. Haa ta'u malee. Qilleensa maaliifi? Biyyaan baa oo'attu jira. Oo'attu jira malee aduu miti kan jiru. Biyya keenya immoo aduutu jira malee oo'aa miti kan jiru. Qabbannis qilleensis malee namni inuma nyaata. Kan nyaatullee inuma gurraachaa. Hin daddaalachoofnu waan namatti qilleensatti. Waan akka daaraa wayii buuna homaan hin beekan. Qaawwana buuse naa buuse. La ummata moo kan itti yaa'e. Qoyga amma ijoolletti waa saara waan moo hin ijoolletti hasaara. Obboleettoowwan kootti waa saataa jira qoyme. Amma gaadhela amma gaa obboleettoowwan kootti waa saara na dhiba waa isiin na dhiba. Rakkoo isiin na rakkisaa qoy. Rakkoon kun hundinuu numatti as dhufaa jira. Akkamittiin itti dhufaa jira beektaa? Intalli tokko bultii si yoo isiin hin ijaarranne amma hin ijaarranne haa jennu. Daddaalachoofne jedha akkamitti rakkoon nurraa ka'a. Daddaalachoofne jedha atillee itti nu dabala. Maa qilleensi maaluma biyya keenyaatu iyyuu kana qaba malee maa namni xaafii namni shiroo yaadataa xaafii yaadataa shiroo yaadataa akkaataa biyya keenya sanaa yaadataa asittuu hin daalachoofta achi dhiisu. Warri fiigaaran. Isa kanaan dura yaadattee iyyuu asittuu utuunuma hin mudatin iyyuu yaadachuudhaan nu hin daalachoofta. Ijoollee dubbiin hamtuuni bakka kana jirti. Akkam taanaan baru ustaaz. Yoo asii achitti yaadatanii daalachaan ta'e ijoolleen isaan galtire. Maaliif amma isii biyya dhaqxeefitti nan himaa jira. Amma isiin dhaqxee jirtu edha dhaggeeffadhu. Isiin Noorwee jirtu bultiin ijaarranne dhaggeeffadhu. Isiin Faransaayii jirtu bultiin ijaarranne. Isiin Jarman jirtu biyya Faranjiin jira biyya sanattan hin jira of seetee dhaqxee bultiin ijaarranne. Bultiin hin ijaaramne bultiin qalbii miti. Bultiin qalbii miti. Maal daalacha dhaggeeffadhu gaa. Dhaggeeffadhu gaa. Amma gaa bultii siin ijaarranne silaa ilmoodhaaf haadha taati bar. Silaa bar amma gaalaa ishii utuu bultiin hin ijaarratin gaa ishii manguddoo taatee dhuftee namni immoo gara fuulduraatti immoo haadha manaa kooti jedhee moo wajjin hin jiraatu moo siichi dhalata moo isuma dhalatee jiru kanatu yobbaa manaa ta'a. Rahmata godhu ustaaz. Maa akkamitti rahmata godha joo? Rahmata jarri ofii hin goone raayyaa abbaa machaa kophaatti gochuuf hin danda'u barnaa gargaaran dhufanii. Iddee kanatti yoo jedhe na gargaare malee kophaa rahmata gochuuf hin danda'u. Amma gaa sa'aatii kana gaala dhaggeeffadhu. Walii salattanii ofsee jedhee Faransaayii jiru, inni Jarmanii jiru, inni Noorwee jiru, inni Neezerlaandii jiru, inni Hoolaandii jiru. Irra caalaan bultiin hin ijaarranne. Utuu isiin bultiin ijaarratiin umriin naqee 35 ga'e. 35 booda probabilitiin ilmoo argachuu isii manifestaa migaa
taayimiin isaa yoomi yoo jette yoo akka qabattee jettee yoo wayyaa qabattee jireenyi kee wayyaa qofayyi waggaa 10 dhaggeeffadhu. Hin cufini. Gadi bu'iiti waan nu dura jiru laa. Waan nu dura. Nan agarsiisa ijoollee nan agarsiisa. Balaa ijoollee utuun balaa soon balaatti dhufe. Balaa miti bo. Jechuun rahmata rabbiiti. Rahmata rabbiiti beeka. Aswadaaf isee ijoolleetti nan agarsiisa. Qoy intiniin achi garagalchaa qoyyaame. Ilaalaa meesinis. Takkaa takkitii Sacuudi Arabiyaa keessa bishaan taa'u malee bishaan yaa'uun arganu. Inni bara kana mooraa jiibaase. Kana laala yaaroo hiikoo maal shakkita bukkee saatiin ati silaala duboota. Bukkee jechuun akka arsiisanatti miti akka naannoo Jimmaatti cinaa jechuun akka Harargeetti. Bukkee jechuun cinaa jechuudha. Afaan naannoo Arsiittis bukkee jechuun bari hiika isaatu waa biraa waan wal bukkee lama jechuudha malee waa biraati miti. Namatu gara biraatti naannesse malee. Akkanatti hubadhaa jechasi waan intaanetti gara intaanetti akkanu jala wantan goone nuti nama manguddoota abbootii ilmaan meeqaatamaa manaa qaqqabu dhiqqoo akka isaan keenyaasaa ijoollee nu jalaan taane jechuudhaaf mee waan isin agarsiisa ijoollee waan isin agarsiisa kana laala yaaroo hiikoo maal shakkita bukkeessaat ijoollee seefu eessaan naannaa Esanani ma tini achina nesan imbe ko afaan jara kana imbe ko. Eshi front TV. La asumani la labbo. La asumani la. Waan bishaanitti jiru ilaala bishaan Saudi Arabia keessa takka takkiti na gargaaruu dideetti ko. Si gargaaruu dideetti. Nanne fama. Asimo. Kuno kana rabu ikala. La. Si la. Kuno. Eyo. Anas. Aha kana. Live ranjira ka. Gargali gasum. Ma kuno mo. Ma injiru nadide live ranjira baran. Nadide. Me asini lat. Aha, koi. Nadide. Koi Abdu mobile to ko jirti ka wana barsifto. Me kan malala nulis.